asirra teessan jechuu isin galee isinii hoolaa ka keessanii kanaa miti anka Oromoo keessaa na baasu isinii hoolayii Harargeeti miti anka Oromoo keessaa na baasu okay isinii miti awaydu xaqantam ከዚህ ስር ምን ይልከብኛል isinii miti እንጂ ከኦሮሞ keessaa bahu qabdi waa'ee መንጫቱ ለማ isin galchu si እንኳን si Harargee dhalatee miti ከመንጫቱ ለማ dhalatee maaki waa'ee መንጫቱ ለማ hin galchu yoo je anaatu ija isaatiin keessaa baasee harkatti kannaaf because jaalattanii osoo hin ta'in dirqama waa'ee Oromoo nagalchechu dirqamaan sniper isinirra qabeet nagalchaan sniper isinirra qabee okay jaalattanii osoo hin ta'in jechu laal jaalattanii osoo hin ta'in akkana jattee fudhatta waa'ee Oromoo irratti maakii hin galchamu galchu okay sagaxeen akka keetii kun gabbee aanaan waa'ee Oromoo keessaa bahu qabdinaan jechuu hin danda'u waa'ee mancaatu lama hin galchu jechuu hin danda'u unkwaan isinii miti isinii Harargee hoolayii Harargeeti miti kamancaaftuu lama dhalatee caalan nama sagalee ta'uudhaan Oromoodhaaf kawalloo dhalatee caala nama gabbee sagalee ta'uudha Harargee dhalatee caala nama sagalee ta'uudha gaafa ummanni keenya Harargee hoongeen akkasitti lafarraa fixxe eenyu nama dura gabbee sagalee ta'e siise fakkaata anaatu sagalee ta'e anaatu gabbee iyyisiise jechuudha anaa dubartii osoo ati khadiraa teessu jirtu hoolayii bada hoolayii hoolaa jaarraa 21ffaa keessatti illee dubartii arrabsu jechuudha hin guddistanii bar amma hin guddistan bar amma hin guddistan bar amma jettanii Harargee rahabaatu jettan isinii behe isinii dhiise Harargee isinii je deebistanii Oromoo keessaa maakiin baatee jirti maakii Oromoo keessaa baasna hin dandeessan Oromoo keessaa maakii baasu okay Harargee fedunin arrabsa fedunin saqqal fedurra taa'in qama fedura akkana godheetina akkana godha Hararguma tanaaw because ittin dhaladhee keessaan behe waa'ee Harargee eenyummaanu aangoo narra qabaatee jechu ati Harargee keessaa baate ati Harargee keessaa baate ati Harargee keessaa seente naan jechuu hin danda'u eenyu waan taateef Harargee keessaa baate kanaan jettuuf maan siloon kan waanta eenyu waan taateef eenyu bika bu'aa si godhate maakiin Harargee arrabseeti antakka Harargee miti ganda nama arrabsee me hoolayyaa akka keeti moo hin arrabsa hoolaa Harargee buqqee Harargee sin arrabse jechuuti buqqoo boorkoo akka keeti kana sin arrabse jechuu okay an arabaa beekee nama arrabsu Harargee isa boo qabdi Harargee eenyu Harargee sibeeti Harargee nati sibeeti hawaasni Harargee sibeekaati sibeeka hawaasni Harargee dhalachuu keetu sibeeka baasee seensisee ka'eettuuf jechuu qooshaa banaa bulte jechuu ka kaameeraan qabne ka mootaraan qabne kan jawaasira taa'ee jechuu hoolaa jaarraa 21ffaa keessatti dubartii arrabsu namni yoo isin jalaa use waan isin sodaatee seetanii atmaxxunu nyumsaniif isin jalaa use jechuu wal darajaan keenya tokko miti because maaliif an bikka nama guddaan oola malee bikka joollee akka keessanitti joollee wali qabamtee nama arrabsu bira noolu saniif isin arrabsine mar arrabni namni arrabaaf beekumsa gaafatu arrabni beekumsa gaafatu jechuu tuffadhee gaafa isin jalaa callise waan isin sodaadhee isin fakkaate jechuu waanuman isin sodaadhee isin jalaa callise isin fakkaate isin sodaadheeti miti baran isin galee baasnee jira Harargee keessa maal nu vote Harargee maal abbaa keetii akkan sii godhu barbaadde waan bira kaayettee jira akkan sii godhuuf maal nuuf gooti inshallah akka waa sii godhuuf hin dhaladheen inshallah akka waa sii godhuuf hin uumameen waan ungoone jaa maal se akka sii godhu barbaadde khobee hanki akka sii godhu barbaadde moo marxoo akka sii bitu barbaadde danaz maal nu gootee beeti maal nu gootee maali siif godhe si jamaal akkan sii godhu barbaadde maal akka sii godhu barbaadde hoola wallahi hoola tokko jechuu hoolaa jechuu boorcii 28 kiiloo 28 baadhatee ni jaachi taa'ee inshallah jechuu matarra baadhadhuu deem nama si erge eenyu akka si erge illee ni beekna jechuu ergamtuun ana osoo hin ta'in isin ergamtuun isin jechuu ana osoo hin ta'in ergamtuu hattootaa jechuu ergamtuu hattootaati isin wanti gabbaatanii amma iyyitanii iyyisiistaniif jechuu
gargaarsi hin jiru jedhamtan saniif iyyitaniiru. Eenyu isin keessa akka dubbatu beekna jechuuti. Eenyu isin keessa akka dubbatu beekan kisee dubbattu eenyu akkas keessa dubbatu jira. Saa ummanni gargaarsa gaafate ummanni gargaaramaan jee dhugaadha. Kanaaf narra duultan haa ummanni amma gargaarsa hin barbaadu hattoochu leebaawoch litbaluu no yalla mablaat hin jiru nyaachuun kalaas kanaa isin arsaami kunoo isiniif hin mammalle hin jiru nyaachuun hin jiru nyaachuun maal fiddan ayye maal fiddan hin jiru nyaachuun hawaasa hin jiru hawaasa nyaachuun kalaas kanaa isin gubaami isin daranuu isin gubee isin dhiisa jechuudha. Daranuu isin gubee isin dhiisa. Eega barbaaddaniifu beekaan isin jala callisa malee hattooch down hattuu walitti qabamte. Hattuu nama nagaa fakkaatu. Hattuu subhaanallah itti Oromoo hattuu Allahu akbar jettee uummata hattuun anaas kubbaa isin kaa'e jechuu maal fiddan. Arra anaa isin cabsa jechuu arra. Eega barbaaddaniifu miistira keessaniin isinii baasan arra jechuu. Miistira keessan asirratti isin laxxafe likki isin galcha jechuu. Shaawuch. Anuma haadhati yoo arrabstan isin jala callisi abbaa yoo arrabstan isin jala callisi amma deebitanii Oromoo keessaa isii baasna inshallah Oromoo keessa maal na baasta Oromoo ittiin dhaladhee ittiin guddadhaan ittiin galle galtuu akka keessaniitiin mitiyaanii galtuu akka keessaniitiin mitiyaan. Okay gandummaadhaan deemtanii isii waa'ee mancaatuu lamaa isiin galchu siitu naa himaasan. Eenyutu aslan itti gaafatamaa mancaaftuu lamaa si godheati. Eenyu si godhe? Mancatuu lama ni qabdi nama jajjabaa qabdi jechuu Facebook irra deema laal nama jajjabaa. Inshallah nama yoo dubbate dubbiin isaa laal garaa keessan isin baqeessuu qabdi jechuu. Kaakee keessanii kiiloo 30 borcii baadhatee asirra deemee afaan banuu miti. Madra borcii kee deemde laggi dura. Hai maaliif akkana jetti dabar amma rakkoon bar wanti na arrabsaa jiran kana bar gar ummanni amma gargaarsan barbaadu ummanni amma nagiyaa barbaada jechuu badiidhaame amma guys amma badiidhaame kun ummanni amma saatan nagiyaa barbaada ummanni nagiyaa gaafataa jira ummanni gargaarsa gaafataa jiru haati qeen Oromoo qeen dhiiga taate qeen nagiyaa gaafatu mana geezeetii fi daakuu gaafatu jechuun badiidhaame amma badiidha guys. Hatu fakkana ulatti gargaarsa isiin gargaartu kanaaf akkana godhatti naan jira amma an wallahi wa billahi gargaarsa Oromoo aslan gargaaru maa fedhu waan aslan an amata meeqa ummata kana haruma nagiyaatiin sagalee ta'u tureef malee gargaarsa wal qabsiisee sagaleen taanifan an nama gargaarsaan beekamee mitaan an nama miskiina harka duubaan sagalee ta'uun beekame an nama maallaqa oli guuruun beekamee mitaan an nama kaashaappii oli guuruun beekamee mitaan أنها معلقة ولسه سابون بيك كم يمتي هاي يونا مني سنجرها تجلسوا واني سنسوداتي سيدان جولي دائما نترجدين إنه عرب سيستان دائما هولي روزني السلام عليكم وعليكم السلام كيسا قولت نترجدين إنه عرب سيستان ساني بركان دوبينوتي ساني براشموري دان تب نقوتان جاتشو بيكا تجلسنا برنوتي بيكا والله لازم بيكا كذا تجلسنو قوانا مثلا وان دبچو دنديني فاتي فكاتي يچو هولي تان افانو تيرغني يچو هولي هررگي تان منم ندي ارغتو تان نمو دا ارغتا ما هولي ما كاي يتو تان نما ارغي يسو تجر والله لازم نما إسان ارغي اما افان بنا جران جچو افان بنا نما إسان رت نمني اكمي تفان بنا مي ربي سوداداتي مي كوتا خم اركتان هررگي مالي خانو منما إسان گچبسو مي تكناي مازرتي مي كومنتي كان جلت هررگي جدم تسمى كوتا توكو ناهما نما إيشالا بالغي إسات اللي هم فارسا بر كوتان برا بالغي إسا بالغي نما عرب سولي أكا غوتا تلالتا بر قوياتا كو نفايدا جي وايادو في بر إسين كايسين كباجون فيتن كايسين عرب سون فيتن كايسين هوجتون فيتن
waanuma hundam feetan jechu isin nooma khaanis arabsu khaan gabusu khaan arabsu khaan ulkaasu khaan buqay khaan baqa akkuma namni isin jibbee baqa isin raafagaatu godhuudha yaadni keessa bakka kanuma bar harargee keessa baasnee jiran isi baasnee jiran is an aslan tazina isi yaadeetu beeku baran harargeen beeku tabraati an harargee miidiyaa gubbarraa teessee nama arrabsu osoo hin ta'in hawaasa kabajamaa hawaasa miskiina hawaasa hojjetatee bulu hawaasa qotatee bulu san hin beekan harargee malee kaaka keetii dubartii mudhii hidhatee arrabsuun harkinaan mudhii hidhattee kaa arrabsu kanaan hawaasa kuni harargee bikka buumti maakii harargee arrabsite ana yoon harargee kabachiise malee harargeen arrabsiisuan inshaallah harargee bira dabree oromoo yoon kabachiise malee nama oromoo xiqqeessuu miti an okay sinigale kalama nan dubba dun gocha nan gojo yo hawaasni khiyanatti gammade man nama hawaasa gammade wonni joomiti wanti isin aartani ni meetani akka isin barbaadan isin ta'u ndite intawga akka isin barbaadan goosafa goosa jettani goosummaa teessan jala indeemu ganda gandeetan gadummaa keessan jala indeemu ergamtu etan ergamtani gizee dhuftan akka feetanitti na ajajuu hin dandeessan kana bar wantan ifi barbaade fi wantan ifi khiyyaa itti amane qofan hojjedhaani maaki ati harargee taate ati shawaa taate ati arsii taate fi miti okay wantan ifi khiyyaaf na wali match ni godha nama daala waan jettu hojjedhaan waan ganna buusi waan ganna kufi surati hojjedhaan arras borus dhumattee bar akkasi jechuu inuma na arrabsite mana kiyyan seentu wanti amma isin arsu mana kiyya seenu dhabuudhaan na arrabsitanii na xiqqeessanii mana kiyya seente inshaallah hin qaayitu jechuu manni maaki mana namni atitti na arrabsite haadha kiyyatti arrabsite abbaa kiyyaa fi haadha kiyya arrabsite mana kiyya seente qaayitu miti manni maaki deem mana biraa dhaqi mana yoo ati arrabsite ijoosan deem dhaqi annama isinii bo'u miti nama isiniif bo'u miti okay tayo arrabsan fide jattu sani mitian inshallah na arrabsu mitilan lal nara demu miti akka feetan olu taaltan gabutan nama ayu jira isinin jobar namatu na duba ayu jira isinin jobaran nama iyasa enyu iyasa ni unjo gara galeetu sin lalu bar marakattani sin bar marakattani tu bar na di babar gara galeetu isin hilalu hawaasa kabajaa qabuun ifturra khiyya ifa jechu ka kabajaa hin qabne kabajaa hin qabu ittin dhiisan an aslan isin harargees bikkan buutan harargee bikka buune ittani olii gad fiidan jechu harargee miti mataa keessan bikkan buutanii isin hinje mataa keessan bikka hin buutan namni mataa isaa bikkan buune namni kofoo isaa bikkan buune akkamitti harargee bikka bu'a jee waa jechuu dandaasa miidiyaa kanarratti anaa muree murteessaa jechuun dandeessan isin warri muree murteessu isinii miti harargee nama jajjabaa qabdi jechuu nama jajjabaa guddaa nama kabajaa qaba jechuu ka dubbiin isaa laal akka sukkora mi'aawu kana qabdi jechuu akka keessanii kana hoolayyaa akka keessanii kana miti isin harargee arrabsiisuu malee kabachiisaniitu hin beeytan aslan usi dhiisinaan hin dhiisu guys hedduu guddisa waan ta'eef dhiisinaan hin jeena arrabsaa hin jiru waan ta'eef arraballee hin beeku ofirraan dubbadhaan jechuu okay gaafa namni sugubba bee si ficcaanu malee isin jee ifirraa dubbatte jechuu senegalee soda gaafa callisuun sodaatti fakkaate itti cabsita jechuu muka itti cabsita muka ni ajjeesisna fa'eettan gartanii fokkina keessan namni nu isin taazabee bar ni ajjeesisna warra jee hundaa jira jechuu dhugaa rabbi maan ajjeesista inshallah maan ajjeesista mi'an kun bar hinaaffaadha malee maa dhaga'uu dhabdee miti bar ni jeesisna jechuun hinaaffaadha okay hinaaffaadha kun hinaaffaa daangaa dabareedha sa'aan kun sa'a ummataaf sagalee taamuudha ajandaa gargaarsaa fiddanii dhaabaa jennaan inshallah dhaabaa jennu kana isin jechisiise jechuu laal dubbiin xiyaa akka isin gubtuun hin beeka annama haqarra dhaabbatee dubbatudha fakkeessitu akka keessaniiti mitiyan kalees arras fakkeessiin jiraadhaan abbaan fedhe nafaar namni na afaarsuuf waan hojjedhu namni leenca naa kan nuuf waan godhu isin galee
feetuna arrabsta feetuni dhiista jechuudha sin dhagawaan gurrumatu sin qicadhu isinin dhagawun isinin jeebar boasni jirra boasni itti nama nan kabajne kabajuuf sirri kamuuna na jechu abadan harargee dhalattee qofaa fi miti abbaa feete ta'e na kabaju sin kabaja kabajaa wallaaltu sira gaxeen si bira dabban sittu feesi dabara dabra okay abbaan fedhe osoo sin kabajin kabaji kajoo teenyaani tumanna inshallah siitu na dhale isintu na guddise isintu asiin nagee ummati qofa haqanatti qaban hawaasni harargee haqanatti hin qabuun waata kana godhee sin beeku anis godhee fin beeku miti خلاص ummati qofaatu haqanatti qaba teenyaani tumannaani gorfannaani arrabsinaa jechuun dandeessan an ta ummati qofa darbee ta ummata oromooti خلاص ummatti nama nan kabajne hini maddoon aslan أراد التيبسين سنتيم إسن هرجي كيسا نباسوس نسينسوس سندسن فعلو متاخي يعني با فعلو متاخي يعني سينا جتشو فعلو شوان دك فعلو أرسين دك فعلو ولون دك كتالي ورميا كان أكم فعلتين رنانا جتشو مالي في نبيتاني غندوم مواني نكمني في رنانا كيساني تي غندة تقوتي متاني واي غندة تقون عساوساني في بكان ديموتي سيني مالي بينامني نانجونجو because mali fi ranna anta oromoti wante fedu an shawanja fedu an wallaganja fedu khafeden himadda mirgan qaba bar khafede himachuudaf mirgan qaba si jamarani warabaleeti ubaranaslan arslan warabaleeti an mal fiddan ani ta warabaleeti umatte atitiya rakade bar wallahi rakade ni rakkanne bar guys ni rakkanne bar nuti kana gandummaan beenu nu dhiisa ine dadhamne bar akkuma ganda keessa nu dhibu wanta nu goone tokko leen hin jiru bar dadhamne bahin dadhamne bar guys wallahi obechuun bakka an dubartii dhamiti bakka dubartummaa kiyyatti inna tafataatanaa jiran bar bakka amma dubartummaa kiyya kana na tuttuqaa jiran jechuu bakka hin guddate wallahi laazim بقى جولين هنرجع هولجين هنرجع تنير بقى أنا عربسو حالتي يعربسو أمتي يعربسو أباه يعربسو بقى إني أجلسنا نكاس غونا بقى قدتي بر دوبرتو ما خي أما نبرة كتير دوبرتو ما خي ندعى ماجرة وان دوبرتي تي في جتة جامونا دعى ماجر سنيجالي نمت دعى ماجر يوم نمني لفاكه يرتي قباتي هو سيعربسو سد دعى ماجر كيس تكو كوسبر نمت دعى ماجر سنيجالي tufatani yoo bira dabartani lebar maali ko jarri kana maalin gode waan jedhamu bar isin dhagaama bar dhiirri gizee akka dubartiitti taa'ee dhiira wali qabee si arrabsu ban nama dhagaama bar ati dubartii taatee jechuu amata meeqa na arrabsu jira jechuu buqqeen argee sun amata meeqa na arrabsu jira amata meeqa amata meeqa wallahi amata lama ol na arrabsu jira taa'ee guyyaa takka deebisneef jaani amma oromoo keessaa isii baasnee jira jaan haayye callise waa'ee gargaarsaa amma dubbadhee santu isaan aarsee saniifin deebi'e jechuudha nama waan arrabsaniifis hin deebine isaan arrabsuufis hin deebine isaan arrabsuus hin fedhu nama arrabsuus hin fedhu inshallah rabbiin kiyya afaan namatti arrabsu naan kan jechuudha afaan haadha kee akkas godhe abbaa kee akkas godhe jiru rabbiin illeen inshallah if duraafillee anaa miti fira kiyyalee nama naan beekullee dubbachiisisin jechuudha afaan baalagee nama arrabsu safuu cabsu rabbiin nan barsiisin ammallee if duraafillee jechuudha rabbiin kiyya akkuma amma kabajaan nakaayiti kabajaa kiyya naaf eegu rabbiin kiyya annama arrabsuuf hin dhufne garuu ammas irra deebuuf hin dhufe waa'ee gargaarsaa isin quuqee taanaan isinitti shida jechuudha isin balbalchee taanaan isinitti naqaa dhaggeeffadhaa mallee gargaarsa hawaasni nu barbaachisaa jeetti gargaaruu hin dandeessan eenyu gargaaraa anaa muree murteessaa hajattan immoo feetan ati gargaar feetan aan dhiisi
annan dhibu jechuu abbaan gargaarsu nan dhibu'an sannan dhibu'an feetu nyaaddu feetu nyaatiin abbaan fedhu kagaraa qabu haa gargaaru fedhu ka utubaa qabu haa gargaaru an sannan galchu wanta nagalchullee hin qabu jechuu wanti nagalchuu nagiya ummataati ummanni isaa kanatti nagiya barbaada ummanni isaa kanatti gargaarsa hin barbaadu ummanni kun ummata zayitii fi daakuu gaafataa hin jiru ummata nagiya gaafataa jirudha maaliif akkuma gargaarsa irratti hojjetan kanatti nagiya irratti hojjechuun isin dhibee jechuun yoo isin aarse ammallee isin irra deebise jechuudha akkuma gargaarsaaf fiidanii ummata nama miskiinaa fakkaatanitti waa'ee nagiya irratti illee hojjedha nagiya fiduuf nama arrabsuun hin barbaachisu nagiya fiduuf amaariffaan achi baatee akkas kun godha jechuun hin barbaachisu nagiya fiduuf karaa nagiyaatiin qabsaa'uun sirra jiraata waan nagiyaa dubbachuun sirra jiraata hawaasa kan kee dhageeffadhu gubatteen beetu ibiddaan taphatteetti oromoon okay ummata miskiina ija lama qabatee imimmaan karaa shaniin karaa kudhanii irraa yaa'u suni ummanni alaa fi qeen isaa guutuun dhiigaan laaqqame suni anaa gargaaraa si gargaaraa san irratti miti kan isaan jiran nagiya barbaadan nagiya irratti osoo hojjetan nagiya irratti osoo tokko taatan dilli kun hin jiru bar akka waan nuti gargaarsa ana aslii gargaar ana namni jee hin jiru aslan namni jee hin jiru fedhinnaa akka qabnu beeytanii dura gargaarsa san gargaaruudhaaf hattuu jedhamnee waan deebisnee gargaaru isinitti ni fakkaata gizee addan akkas isin fakkaata maaliif isin bar yoo arrabsamtanis ni gargaartan because okay isin arrabsanii isin dhageessan jechuu laxxii waan beeytaniif nuti garuu sammuun keenya laal sammuun keenya sammuu bilisoomee qabna okay dhiini keenya eenyummaan keenya gabroomuulleen sammuun keenya nu bilisa nuti jaamnee nama gargaarsisu miti okay nuti gaafa wallootillee nama Facebook suuraa maxxansine yoo gargaarsi barbaachise karaa saniin gargaara jechuudha suuraa kiyya maxxansi wanni challenge jedhamu jira challenge saniin namni gargaarsa gargaaruu hin dandeenye laayikii gootaa koomantiif laayikii sanii hisaabeetiin kiisha kiyyarraa galchee risiita maxxansee gargaaree moo gargaaree dhumate wannummaan gastii gubbaa taa'ee ja'uuf hin jiru aslan okay beeytanii tura akkasi gargaarsa dirqama hawaasa irraa maallaqa guuruu osoo hin ta'in ifiifillee gargaaruun gargaarsa waan ta'eef kanamaa of walitti qabu osoo hin ta'in kiisha ofirraa maxxansanii ragaa waliin maxxansuun gargaarsa nuti ragaa waliin maxxansine jechuudha yoo isin gube daranuu isin gubaan isin jaba inshaallah asumarra taa'ee buna kiyya qabadhee isin gubaa oola yoo isin gube akkam isin guba gaafa namni lammadaa keessan xaqqa godhee maa xaqqa nu gootan hin jeena xaqqin isin godhe yoo barbaadan laal ani dhugaan isin tiima jechuudha beekaaf dhiisna sa'aan kun